Akkam jirtu hordoftoota chaanalii Mormor Miidiyaa. Har'a odeeffannoo murteessaa waa'ee icciitii Artificial Intelligence kabaajeedhaan AI jedhamee waamamu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti qooda qabu qabannee dhiyaannee jirra. Beekumsa ammayyaa fi jabanaa kana warri daqiiqaa muraasa keessatti hubachuu barbaaddan hanga xumuraatti obsaan hordofa. Tokko Artificial Intelligence yookaan sammuun namtolchee jireenya guyyaa guyyaa keessatti. Artificial Intelligence waan gara fuulduraatti dhufaatiin isaa eeggamu qofa osoo hin ta'in harki caalu dhufee nu wajjin jira. Meeshaalee hojii mana keessaatti yeroo bittaa raawwannu keessa seenee jira. Smart Home gargaartota mana keenyaa meeshaalee Smart Home akka Alexa fi Google Home jedhamaniif ifaa banuun ho'a manaa to'achuun sirna nageenyaa karaa sagalee qofaan eeguu danda'eera. Meeshaaleen kun yeroo hunda namarraa baratanii waan jaallannu nu yaadachiisuu fi pileelistii muuziqaa nuuf qopheessuus danda'u. Bittaa onlaayinii irratti illee Artificial Intelligence hojii guddaa hojjetaa jira. Amazon qofatti meeshaalee Artificial Intelligence gorsa nuuf kennaa jirudha. Gurgurtaa waliigalaa isaa keessaa 35% caalu karaa kanaan adeemsifama. Kana jechuun bittaa keenya saffisaa fi dogongorfamuurraa baraaraa jechuudha. Rakkoo fayyaa adda baasuurraa kaasee hanga yaaluutti. Fayyaa keessatti sammuun namtolchee yookaan Artificial Intelligence suuraalee qorannoo fayyaa sirriitti qorata. Dhukkuba akka kaansarii jalqaba irratti adda baasuu danda'eera. DeepMind AI Google dhukkuba ijaa 50 ol adda baasuu danda'ee jira jedhamee beekama. Akkasumas chatbot fayyaa yeroo barannu gaaffii gaafannu nuuf deebisa, beellama nuuf qopheessa. Kunis ogeessota fayyaa irraa ba'aa xiqqeessa. Geejjiba imalaa nageenya taslaa yookaan konkolaataa ofiin of masaku beektu kun hundi AI'dhaan adeemsifama. Geejjiba magaalaa keessatti illee sirna Artificial Intelligence fayyadamuun dhiphina geejjibaa hir'isuun boba'aa fi yeroo miiliyoonaan lakkaa'amu nuuf qusachaa jira jedhamee beekameera. Barnoota keessatti Artificial Intelligence yookaan sammuun namtolchee barattootaaf karoora dhuunfaa qopheessa. Fakkeenyaaf koorsoota barnoota dabree irratti hundaa'uun koorsii jaalalaan barachuu danda'an akeekaaf gaaffilee nama yaaddeessan. Artificial Intelligence yookaan sammuun namtolchee hojii namaa fudhatee namoota hojiin ala godhaa laata kan jedhu. Hojii muraasa bakka bu'uun garuu carraa hojii haaraa banuu danda'a malee Artificial Intelligence gonkumaa nama uumamaa hojiin ala gochuuf hin deemu. Odeeffannoo dhuunfaa keenya akkamitti akka eeggannuu fi kanneen odeeffannoo keenya fayyadamuu danda'an seera cimaan haala to'atamuu danda'anis nuuf uuma. Artificial Intelligence dhugumaan nama akkuma namaatti ni hubatamoo gaaffii jedhuuf deebii namatti dhiyaatee jiru lakkii kan jedhudha. Sababiin isaas miira namaa hubachuun ulfaataa waan ta'eefidha jedhameera. Kun garuu gara duraatti biraan gahamu jechuu miti. Artificial Intelligence jireenya keenya guyyaa guyyaa jijjiiraa jiraachuu isaa irratti hundoofne odeeffannoon isin biraan geenye yoo jaallattan laayik gochuu hin irraanfatina. Galatoomaa.